Harka fuunee abdiidha. Miiltota eegarraa chaanaalii keenya sabskiraaybii gochuu hin dagatinaa. Kutaan itti aanu yeroon akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii tuquus hin dagatinaa. Kan waliin ilaallu inline stylingiidha. Akka ka'umsaatti inline stylingiin maal akka ta'e waliin ilaalla jechuudha. HTML tokkotu jira as gubbaa akkuma mul'atu. Koodii kan ofirraa qaba HTML kuni. Isa kana gaa staayilii goona. Inline stylingiin CSS stylingii keessa HTML taagii keessatti kan raawwatamudha. Kana jechuun gabaabamatti staayilii jennee bakka tokkotti akka repositoryitti walitti qabne kan goonuu fi kun addadha jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti gochuu yoo barbaade asumaan dhufeen inni as keessatti staayilii isaa barreessaa jechuudha. Kanaafidha inline stylingii kan nuun jennu jechuudha. Kana gochuudhaaf taagii adda baafannee taagii irratti raawwachuu qabnu. Fakkeenyaaf boodii kana irratti wantoota nuun raawwachuudhaaf barbaanne as gubbaatti dhufnee barreessinaa jechuudha. Kanaafiyyuu maal jennaa isaaniin inline jennaa jechuudha. Inline kana keessatti taagota CSS attribute CSS garaagaraa fi value isaanii fayyadamuudhaanidha kan nuuni achi keessatti raawwannu jechuudha. As keessatti fakkeenyaaf boodii kana keessatti staayilii tokko gochuudhaaf staayil jennee kaane mallattoo wal qixaa fi double quotation qabaachuun dirqamadha jechuudha. Wantoota nuuni attribute fi value yookaan immoo property nuuni boodiin sun akka inni ta'u yookaan immoo taagiin sun akka inni ta'u barbaanne as keessatti barreessinaa jechuudha. Kanaafiyyuu double quotation yookaan immoo mallattoo waraabbii keessatti ta'utu irra jiraata jechuudha. Attribute wantoonni yookaan immoo property nuuni jijjiiruu barbaannu maalidha isa jedhu property hedduutu jira. Qubaan lakkaa'ame wanta dhumu miti. Coloriin jira, size, position, floating wantoota baay'eetu jira jechuudha. As keessaati filatnee yookaan immoo kan irratti apply gochuu barbaannu ofii keenya murteessinee goonaa jechuudha. Attribute kanaafiyyuu attribute baay'ee qabnaa jechuudha. Attribute kanaan immoo fakkeenyaaf styling kanaanii jechuudha. Elementiin tokko elementii tokko irraa hammam akka inni fagaachuudha qabu, kalarii akkamii akka inni qabaachuudha qabu, shaadoo akkamii yookaan immoo gaaddidoo akkamii qabaachuu akka inni qabu achi keessatti define gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafidha jechuudha kan inni nu gargaaruuf. Akkuma as gubbaatti argitan kana amma kalariin wantoota kana asirra jiran kana maalidha? Gurraachadha. Kanaafiyyuu kalarii kana jijjiiruu fakkeenyaaf kalarii boodii keessa jiru hunda isaa jijjiiruu barbaanne maal jenna? Kalarii jenna jechuudha. Kalarii isaa fakkeenyaaf greening godha. Greenii yoon godhe kalariin kana maal ta'e yeroon refresh godhutti kalarii wantoota as keessa jiru hundumti isaayyuu maal ta'e kan paragraafii kanaasi kan mata duree kanaasi akka kana ta'e jechuudha yookaan immoo greenii ta'e jechuudha. Wantoota nuuni fakkeenyaaf boodii keessatti goonu kana amma boodii keessatti taagii nuun keessatti gochaa jiru boodiidha sababii ta'ee fi wantoota as keessatti goonu hundumti isaa warri kaanii minoriitii yookaan immoo hin dhaalu jechuudha. Taagonni biraanii boodii keessatti argaman fakkeenyaaf as keessatti headarii fi meenii qabna jechuudha. Isaan kun hundumti isaaniiyyuu maal ta'u jechuudha hin dhaalu jechuudha. Kanadha jechuudha. Kana malees immoo fakkeenyaaf foontii isaas jijjiiruu dandeenya jechuudha. Foontii isaa jechuun saayizii isaas akkaataa staayilii isaa foontii staayilii isaas jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf foontii saayizii jijjiiruudhaaf foontii saayizii jennaa jechuudha. Haala kanaani kana booddee bakka kanatti wantoota nuun fayyadamnu measurement yookaan immoo safara mataa isaaniitii qabu jechuudha. Fakkeenyaaf pixeliidhaan gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf 12 pixelii jechuu dandeenya. EM gochuu dandeenya. Warreen akkasii seentimeetirii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaanii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma 12 jedhee yeroo asii refresh godhutti saayiziin hundumtuu hagam akka inni gadi xiqqaate arguu dandeessu jechuudha. Warreen kana kanaafi nu gargaara jechuudha. Foonti saayiziin saayizii tekstii keenyatti define gochuudhaaf kan nu gargaarudha. Isa kanaafis immoo percentage, inchi, centimeetrii, pixelii, EMS fayyadamuu dandeenya jechuudha. Saayizii isaanii kana daangessuuf yookaan immoo gochuudhaaf jechuudha. Yeroo kana goonutti wantooti akkuma duratti dubbadhe wantooti amma fakkeenyaaf taagii boodii keessatti gochaa jiran wanta gochaa jiru. Kanaafiyyuu wantoota as keessa jiran hundumti isaaniiyyuu dirqama dhaaluu jechuudha. Wanta kana wanta nuuni staayilii nuuni as keessatti yookaan immoo boodii kana keessatti define gochaa jirru warri kaanii hin dhaaluu jechuudha. Fakkeenyaaf kana yeroo goonutti
Istaayiliin fakkeenyaaf barreeffama keenya akka fakkeenyaatti saayiziin kun sababii baay'ee xiqqaa ta'ee fi saayizii isaa irraa kaasa. Saayiziin isaa amma iddoo isaa duraatti deebi'ee jira. Overrides gochuu danda'u istaayilii kanaa jechuudha. Override gaafa jennu amma kun asirraa akka argitan hundi isaaniiyyuu giriinidha. As keessaa garuu utuu isa kana dhaalee jiru akkamittiin ittitu eenyummaa mataa isaatii yookaan immoo kalarii mataa isaatii yookaan bifa mataa isaatii qabaachuu akka danda'u override gochuu danda'a jechuudha. Kanaafis bakka taagichi jiru sana deemnee maal goona jechuudha. Style jennaa jechuudha. Style erga jennee color jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf kalariin isa kanaa immoo blue yoon jechuudha dhiisee yellow fakkeenyaaf redin jira. Kana haa ta'u kana yoon godhe maal ta'a jechuudha. Yeroo asii dhufee refresh godhutti akkuma asirratti argitanii kalariin kun maal ta'e diimaa ta'e jechuudha. Kana gaafa jennu gaa maal godhe isa body sana body keessatti maal jennee jirra nuuni asii green jennee jirra jechuudha. Isa maal godhe isa override godhe jechuudha. Eenyummaa mataa isaatii yookaan immoo kalarii mataa isaatii qabaatee jechuudha. Warri kaan garuu akkuma jiranitti maal ta'anii hafanii green yookaan immoo magariisa ta'anii hafanii jechuudha. Kana malee background color is define gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma paragraafii kanaa fi background color isaa gochuu yoo barbaanne asumatti dhufnee bakka amma gaa maal gochaa jira jechuudha. Inline styling jedhama wanti nuti toora tarree isaatiin akka isaan jiranitti maal gochaa jirra nuuni style gochaa jirra jechuudha. Kanaaf iyyuu as gubbaarratti fakkeenyaaf background color isaa gochuudhaaf background color goona jechuudha. Background color isaa fakkeenyaaf maal goona gray goona fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti gray yoo goone maal ta'a jechuudha. Asii yeroo refresh goonutti asirraa akkuma isin argitanii dugda duubi isaa maal ta'e daalacha ta'e jechuudha. Haala kanaan itti define gochuu dandeenya jechuudha. Kana malees immoo borderies gochuu dandeenya. Borderii jechuun sarara daangaa wanta tokko kaa'uudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Borderii fayyadamuudhaaf istaayilii kana keessatti maal jenna border jenna. Border yeroo jennu kanatti immoo akkuma sila isiniif kaase warreen kun borderii warri jennu kalarii font saayizii background coloring warri nun jennu maal jedhamu attribute jedhamu jechuudha yookaan immoo behavior wanta sana define gochuuf warra ta'anii jechuudha. Attribute yookaan property jenna jechuudha. Property kanaaf fakkeenyaaf coloring kanaaf asii greenish jettu kun maalidha value dha jechuudha. Attribute kanaaf value isaa maalidha green dha jechuudha. Si attribute kanaafoo red dha jechuudha. Kanaaf iyyuu bordering kana keessatti immoo elementoonni yookaan immoo attributein CSS ni elementi yookaan value tokkoo fi isaa ol qabaachuu danda'u jechuudha. 2 3 4 5 qabaachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti borderiin waanii 3 qaba jechuudha. Value 3 qaba. Value inni dura maalidha? Thickness yookaan immoo bal'ina borderii sanaadha jechuudha. Bal'ina borderii sanaa fakkeenyaaf 2 yoon jedhee 2 pixeliidhaan akkuma pixeliidhaanis EM'dhaanis kaa'uu dandeenya jechuudha. As keessatti value inni dura maalidha jechuudha. Thickness yookaan immoo width borderii keenyaati jechuudha. Inni lammaffaa immoo style bordericha. Style yookaan immoo maal qabate haala style inni ittiin taa'u sanaanii jechuudha. Inni immoo fakkeenyaaf solid jenna. Solid erga jennee booddee inni sadaffaa maalidha? Coloring isaa maal ta'uu qaba? Coloring style keenya kana maal ta'uu qaba isa jedhudha jechuudha. As gubbaarratti kan inni kennu. Fakkeenyaaf red jedhan. Diimaa kan ta'u sababiin barbaadeef jechuudha. Haala kanaanii gochuu nan danda'a jechuudha. Amma gaas gubbaarratti yeroo refresh goonutti asii akka argitanitti borderii diimaa ta'ee fi solid ta'e qabaatee jira jechuudha. Borderiin kun immoo akkaataa nuuni resize goonuuni maal ta'aadha? Laayinii guutummaa isaa qabatee jira jechuudha. Asii akkuma isin argitan limitii ta'e hin jiru jechuudha. Sadarkaanii waan isaatiin borderii isaatii kana daangee hin jiru. Kanaaf iyyuu warreen akka kanaa immoo daangessuudhaaf immoo maal gochuu dandeenya? Fakkeenyaaf as gubbaatti dhufnee fakkeenyaaf width ilaannaaf. Width isaa meeqa ta'u? Width isaa xiqqoo ishee nan bal'isa. Fakkeenyaaf width isaa 300 pixelii ta'u yookaan 300 xiqqoo ishee guddatu 600 pixelii ta'u jechuudha. Kana booddee 300 pixelii erga goone yeroo asii refresh goonutti
amma argaa jirtu dhaabatee jira jechuudha. Saayiziin isaa maal ta'ee jira? Limitii ta'ee jira jechuudha. Kanarras gadi buusuu dandeenya. 400 yoo goone dandeenya jechuudha. Amma asii yeroo kun risaayizii ta'utti guutummaa isaa sana yookaan immoo blookiin godhuu jechuudha. Wanta san blookii iskiriinii guutummaa isaa hin qabatu jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaanis gochuu dandeenya jechuudha. Akkuma isiniif kaase boordariin wantoota meeqan qaba jedhee wantoota sadiidha jechuudha. Inni dura thickness yookaan immoo widthidha. Width of the borderidha. Styleidha inni lammaffaan, inni sadaffaan immoo coloridha jechuudha. Kana malee width isaa caalmaatti amma inni width isaa kana percentiidhaanis gochuu dandeenya. Percentiidhaanis gochuu dandeenya jechuudha. Yeroo percentii pixeliidhaan goonu caalma percentiidhaan yeroo goonu garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Garaagarummaa inni qabaatu fakkeenyaaf amma percentii 50 jedheen jira irra. Percentii 50 inni jedhe kun maalidha jechuudha. Width screenii kootii keessa percentii 50. Akkaataan itti inni irratti hundaa'u maal irratti jechuudha. Display kan inni akkaataa display ta'u irratti hundaa'u jechuudha. Akkaataa display ta'u yoo minimize goone yookaan xiqqeessine browserii keenya fayyadamaa jirra yoo ta'e maal ta'a jechuudha. Saayiziin isaas walakkaama amma nuun fayyadamaa jirru jechuudha. Amma sitti isheen hafte kun maalidha? Percentii 50dha isa kanaadha jechuudha. Ammuma isa kanaatu asitti hafee jira jechuudha. Yeroo kana risaayizii godhutu maal ta'a jechuudha? Dabalaa deema jechuudha. Saayiziin isaa akkuma argaa jirtanii akkas ta'ee jira jechuudha. Yoo inni guutuu godhe immoo kun akkuma isin argitanii haala kanaan ta'a jechuudha. Walakkaa screen kootii fudhata jechuudha. Ammas immoo maximum isaa kaa'uu dandeenya jechuudha. Saayizii isaa maximum saayizii isaa kaa'uu dandeenya jechuudha. Maximum saayizii isaa fakkeenyaaf 700 yoo ta'u baatee 900 pixelii yoo jenne maximum meeqa ta'a jechuudha? Pixelii 900 jechuudha. Pixelii 900 irra geenyaan maal ta'a? Akkaataan itti 5% isaa kana maal godha? 50% isaa kana maal godha jechuudha. Hinaala yookaan immoo hin fudhatu jechuudha kana caalmaa. Jechuun 900 pixelii 900 guuteennaan maximumidha sababii ta'eef achirra darbee hin fudhatu jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan amma deemaa jira. Yeroo 900 ga'utti garuu 50 ta'u hin fudhatu jechuudha. 900 gochuurra fakkeenyaaf 500 godha. 500 godheen refreshii godha. Refreshii godhee yeroon jedhutti akkuma isin argitanii gaafa ga'eedhu kun walakkaa isaa miti. 50 ta'e naannoo kana fa'aadha. 50 jechuudha. Garuu maal ta'eera? Saayiziin isaa amma nuuni limitii goone sana ga'eera sababii ta'eef dhaabbata jechuudha. Maximum width isaa define goone keenya irra sababii ta'eef kana caalmaatti asii olii guddachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu inline stylingiin kana fakkaata jechuudha. Yeroo hundumaa as gubbaarratti wanti isin hubachuu qabdan inline stylingii keessatti yeroo inline stylingii fayyadamnutti line yookaan taagii sana keessatti gochuun dirqamadha jechuudha. Fakkeenyaaf body kana keessatti yeroo goonutti of eeggannoo barbaada jechuudha wanti kun. Jechuun body keessatti wanti nuun goonu wantoota body kana keessa jiran guutummaa isaa hin hammata. Akka inni hin hammanne yookaan immoo akka inni isa body keessa jiru hin fayyadamne gochuuf maal goona jenne override goona jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoodhaan fayyadamuutu nurra jiraata. Kanaafuu yeroo hundumaa yeroo fayyadamnutti bakka taagiitti fayyadamuu barbaanne sanaadhannee maal goona jechuudha fayyadamna yookaan immoo goonaa jechuudha. Kana malee referaansii attribuutii fi vaaliyuu isaanii W3 schoolii irra websaayitii isaanii description irra isiniif nan ka'a achiin argattu jechuudha. Kutaa itti aanu wal argina. Irra deebiin kun miltoota eegi chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Galatooma.